Baaftee birrii hagasiisan leenca namaa kennu bitti. Inde. Si birri ma bara Yaasmin si lamaa tuffatta koo ijoollee biyya Arabaa kanneen. Tuffachuun bakka haa kennitu leenca dhiisa. nu Haa wanno kennitu dhiisa leenca. laa rammisan odoon taane nu wanno bar nu amma kireeditii fayyadam. Anaan min taphachiisaa miti yoo baase birri 30 doolaara 30 akkasii taphachiisee jechuudha. Doolaara 30 sanuu ji'aan kafala malee. Ameerikaa jirtaami. Yaa joorara sanuyyuu ji'aan kafala malee bakkalatti hambassaa darbee goolirraa darbee birrii gisee saniin kafaluun qas jedhee kafalee fixa. Si galee siisteema fayyadamneeti nu. Isaan garuuyyuu bakkuma sanii birrii yaa isaan garuu achuma birrii kuma hagasiisan baasanii jechuun na dhagahame. Endau ka TikTokiif baaftu dhiisii bar namuma bittu sanirraa yoo mallaqa kaashii baankii irratti hin galchinu siin guutu. Cikkaanii daangaa darbee barka biyya kana. Laalika kana hunda maaliif karaa kana hunda deemanii dadhaban? Sijjamar dhageeffadhu wallaahi hin tolu. Siifan ha? Intiniin hin tolu. Biyya Arabaa kanneen ta'anii giiftii akka amma ijoollee biyya Faranjiitti kennuun wallaahi hin tolu. Isin ijoolleen biyya Faranjii bar hundinni wannoo miti ka fayyadaman siistema fayyadamaniiti malee ada kaashii birrii doolaara 100 baasanii akkasii sin taphachiisan. Wallahi. Leenci tokkichi meeqa achitti? Leenci tokkichi meeqa Yaasmin achitti? Doolaara 500. Doolaara 500. Bareedaadha. Garuu doolaara 500 guddaadha bara. Yaa ande kuma meeqa seet sanuu biraan ga'u bar doolaara 500 hin bittee kan inni fudhatu doolaara 100 na fakkaate. Apa garuu warra giiftii kan nu dhabbii dandeessise waan amma qabbanaa garuu dhiis. Amma geemii taphachuudhaan illee. Inshallah taphadhu. Wallaan taphadha. Sanuu akka namaa ji'a 2 ji'a 3 ji'atti hin qabadhaan guyyaa 15 akkana qabadha. Tanya tapsiiftanii maqaa isaatiin. Ayma deessi jira qoy. Ha? Jarman jira. Jarman deemeera? Ya. Nan tapsiiftanii mee abba warri taphadhu itti warra jala jirta. Amma mee haa taphadhu geemii. Ayma di kaawwannoo sammoo ayma culullee moo? Ayma di ka faaxee lolu sani? Sumbar gaafa mana ofii banate waa baballeessee waa garas dha'ee garana dha'ee intara gastii nama takka. Gastii nama takka. Kootu seerri kana sirra isa beeka. Baggataa isaa gunnaa ta'e garuu uummanni duraa wal fuudhee. Kanaa miti abboo. Kanaa miti sun amma culullee sun. Kun Ahmadi. Amma culullee sun naa ta'e maal namni wali jabaataa bari yoo inni akkasii raggatu si galee arraban seenaa kan isaa sani. Akkoo gaafa wannoo ta'e agarreeree ma gaafa achitti immoo amma maqaa isaa miira keessa galee wal fuudhanii bari. Walla sababbii isaati inshallah mataa surreen baafata jedhee. Ibsishaan saniif. Yoo ibsishaan maakkii fuudhe maali jedhee tokko waa faayyaasa. Yaa inni bara walitti tuqu malee arraban seenaa kan isaa sani. Akkas jedhee haasawa yaa mana maakkiitti hin dhaga'ee akka isin miira keessa. Yaa walisuu akka saree beektaa biyyatti yeroo hidhaa gadhiiste nama nyaachuuf iddoo argite beekaatuma hoo nama nyaachisuu edde gadhiistaa mitiire akkas jechuu inni. Inni amma ashitti Hamzaan gisee fuudhe isaanii odoo inni jidduu isaanii seenuu baate uummanni akkanuma olola haasa yoo namni ammoo sirraa iyyee jaalalli si cima si galee. Kan jirre fide amma jarri kunillee bar jaalala hin jirre fide malee jaalala dhugaa miti akkasuma namni waa hin jirre fide miira keessa galee waa galaafatee booda gaabballee kan itti gammadullee hin jira kan gaabbullee hin jira. Jarri kunniin fiqirii as tamaaraa jiru uummanni kunniin. Roomantika ajaa'ibaa agarsiisaa jiru. Kunniin roomantika ajaa'ibaa agarsiisaa jiru. Dhaatillee tokkicha ilaala akkasitti nutti agarsiisan asirratti viidiyoon bahe. Bismillah sa'aatii akkasitti taa'ee moo tuttuqee irra hin danda'uyyuu. Maal? Bismillah ajaa'iba tokko fiqiriin jara wallaahi. Fiqirii ajaa'iba garuu jinjanaa sa'aatii nama nas qanna'u amma? No. Nama nas qanna'u? Nu biratti garuu iizii nagarnu. Warra jaalala beeku. Iizii maal rakkanne garuu? No warra jaalala beeku bira salpha garuu warra jaalala hin beekne bira itti fakkaata namoota garii waan baqqaa jedhan.
Taphtaa qophiin godhame faamilii. namni jaalala beeku fi namni koomedii beeku homaatti fakkaatu. Amma namni hedduun naqa'eera araadaa ta'eera uummanni hedduun hin beeka siisteema. Duraan ammoo namni hin beeku sii galee dhugamaan maraata. Amma ammoo siisteema hedduu namni hin beeka. Anillee bargisee koomedii ture bara asirratti jaalala barsiisaa ture baazawwee waa'ee dhimma jaalalaa hedduu barsiisaa ture duraan. 2021 akka. 21. Inshaallah kadas boora kana jilbifachiisee oofu ture. Viidiyoon kan. Keessaan na kadhata. Dhiisii isuma dhiisii nu jaaladhu naan jedha. Ayhoonum yoomacheem jedhaa baqa. Alsamaan mannimso. Simata. Diaspora. Diaspora isa dhiisii amma sii dhufna naan jedhani. Isa dhiisii nu jaaladhu an kabraa jaaladhee asirra dhiisii sabeettee namni ammoo dhufee isa dhiisii nu jaaladhu. Gaafa san biyya amma jirtu kana hin jirtuumi. Yaa biyya jira Turkii dhufaa biyyoota garaagaraa deema. Notaadha romantikii akkasiin ammallee agarsiisi kaati tokkocha ilaalite amma wanti marti giseen bareeda amma yeroo kenna san maal akka ture beektaa namni dhugamaan sirrifatallee dhugaa see bakka sibira dhaabbata fooloo guddaa qaba baazawween jalaa gubate malee achuma namni taachirra dhiise yaani tattottookiin kiyya gubate aaree miira keessaa wayii dhiise jechuudha. Yoo san namni garaa qulqulluun si gorsa inshallah dubartii taateef qofa akkamitti dubartii mita'ee namni dhiiraa kunillee hiriira siiba. Amma si kolfa viidiyoo kan kee horaabee si jalaan deema yoo san viidiyoo si horaaban. Dhufanii ati liivii yoo anseen inshallah ol guutanii si dhaggeeffatanii si gorsanii bismillah gastii kana nama galchitu hin beektu bakka. Dhugamaan namni si lolallee. Ijoolleen Saudi Arabiyaa tunnaan loltu yoo sani banne. Lolaan kiyya. Dubaay ma Saudi Arabiyaa turte duraan? An jidduu deema Turkii fi Itoophiyaa malee hin turre. Dubaay illee dhagaa. Familii keetti achi jiraa miti? Yaa. Itoophiyaa irraa Turkii dhayite Turkiirraan bakka miidhu kana dhayite. Like an Faransi ture bara. Turkiirraa Faransi dhayite? No, Itoophiyaa irraa fiizaan arganii Faransi deeme malee. Faransi irraa deebitee immoo biyya amma jirtu kana dhufte? Yaa. Bareedduu. Carraa qabdaa yoo ta'e shamarran kennaa asirraa. Looki godhoo rakkadhu maal rakkisee? Osoo intini ta'e gastii hunda zoortee hinaaffaan duute biloogi nama si tuqe. Hundinuu hodii tana yoomitti fayyadamte nama jaarrabsi biloogi. Tuqinaa nama dorgomanti. Innaa akkasii. Itoophiyaa qo'ee. Itoophiyaa amma fakkeenyaaf achirraa Itoophiyaa deemuu ni dandeettaa? Yaa bakka fa'ii deemuu danda'a. Yani green cardin sini kennama akkama biyya Awurooppaa kan inni miti. Ijoollee baay'ee biyya Awurooppaa dha jettu. Yaa dhuftee ji'a lama fudhatta. Dhuftee ji'a lama sii dhufu. Ameerikaan tun ani kanumaaf natti tolti. Biyya biraa irraa waan. Ji'a lama hin dhuftaa hojii kee hojjettaa birri kan kee jimtee qabatte taana adoo bakka feetes firii yoo bakka barbaadde deemta waan barbaadde garuu seeruma biyya kanaan cabsiin uumamootu waan biyya kanaaf seerri biyyi kun tumate haardi gaafa siisteema biyya kanaa keessa hin galle waan barbaadde godhaa deemuu dandeetta waan barbaadde wanti si dhoogu tokko hin jiru. Akka barbaadde jechuudha. Baqattee illee dhuftee bari yeroo dheeraatti hin fudhatu asitti oma san tiisitti na taata bakka omsa waraqaa argata. Meeksikoo fa'aarraan ka seenan biyya sanii miti himaa Ameerikaa tanaa. Yoo kana kaasuun ijoollee seettee yaa. Baqattoonni. Yaa ijoollee hedduu dhufe. Viidiyoo wayii argaan ture gaafa tokko mana aslii kanatti arga ijoollee wayii Meeksikoo jirra akkana jedhanii haasa. Turtuu keessa. Inni ammaa dhufanii kaa warri Meeksikoo kee bakka akka seenitti bakka hallaqee ardii Afrikaa jalaa baheeraa bara. Sila namni maa kolfa sila. Itti tolee wanti nu haasaaru bakka dastanyaa naachuu itti tolee kolfaaran. Subhanallah.
Bakka yoo namni haasa'ullee namoota kolfitanii gara haasofnuun Yaadaan gammadanii dhiisee haa gammadanii kolfanii kolfan malee jiruun hin jirtu bar. Kolfa wallahi yaa Oromooti min abbatu nu. jiru. Inni amma Yaasmin Namni hin beeku anaamsi bar wal namni fuudhuudha. akka Ameerikaa jiru baay'een hin beeku bar Biyya dhiyoota biyya kana barsan. biyya Ameerikaa jirta. No namni Ameerikaa Seenaa hojjannaa jiraachuu booda. inshallah inni hojjanna jedhe Ameerikaa jiraachuu hiyya namni hin beeku duraan amma na barate dhiyoota na barate. Maal barga injiraa miti. Amma barate. Nafti uffanni jala bututti martii akkaataan- ni micciircha. Inshallah coggaarraa guba. Dhufuu si bira amma. Viidiyoo bani jedhiini. Eessa? Daasbooraan bari kutate taanaanii mucatti Astiraaliyaa sani argine jaarsa namaatu bar fuuti teena shamarri xaaxaan qabdu bar. Ijaan qabdu daasbooraan tuttuqina daasbooraa ijaan qabu warra. Kan tuttuqina ani aarraaniin guyyaa 15 hin fudhatu akka namaa ji'a 5 ji'a 2 asirra taa'ee walii seemna seetanii guyyaa 2 miira keessa galaa. Maaltu miira keessa galchare maaltu sitti tuqaa jiraa jiru. Aaraan tuqinaa warra koomantii inde hin tuqinaa. Tuqinaa dhugaa. Aariin danda'u miira keessa gala Warra daasbooraan komantii hin danda'u. Warra Argaan koomantii jirtu miira keessa tagaaf nama kaanii galchare. barta jaarsar kaayuu fudhatte namicha kaayiroo Dubaay fidatte amma bar amma xiqqoo turraaniin inshallah Astiraaliyaa ergite namicha san. Tamiin. Ka jaarsa namaa fudhattee dunni namichi mucaa argee tokko. Astiraaliyaa kanarraa mucattiin takka jaarsa namaa fudhatte. Iyyin agarra nama. Ganda gadhame. Warri beektannaa barreessaa gaayis. Godeenyaa rammee. Rammee malkaa. Rammee malkaa moo? Godeenyaa isaa tokko kan isa fakkaatu mucaa bareedaa tokko jira. Faamii. Faamii. Yaa faamii. Eessa geessite? Eessa geessite? Asirratti hojjetu. Amma waraqaa kanatti hin dhumatuuf garuu daddafa dhumataaf ammaa deeme sun. Bira jirti kaa fudhattee olii as naannaatti odoo namni muluun fuudhuun qabu jedhee iyyu. Jaarsa namaa fudhatte. Taasifuu miira keessa galtee bar fudhatte malee dhugaan jaalala dhugaa otoo hin taane miira namatti itti ka'ee kennaan dhatte bakka cabsitee abbaa ta'e. Maal wanti hin hojjenne hin jiru namni biyya guddatte taa'ee eeyyama qabaatee waan fedha hojjeta akkoo biyya guddatte teessee waa biyya akka Itoophiyaa yookiin biyya akka Arabaa ta'e biyyi Faranjii kun bara waan fedha hojjetuu hin dandeetta karaa seeraatiin taanaan. Waan feete inshallah. Itoophiyaa masanke wanti hundi ka ulfaatu kan inshallah azaabni Itoophiyaa masan keessatti malee Itoophiyaa san keessaa baanaan Walla kalaa jedhe namichi tokko biyya hunda mul'isee Itoophiyaa dhoqqee mul'isee yaa rabbi kiyya. Walla kalaa kan jedhan tokko irra kaa'ee kolfee. Raamzaa Kaayiroo deemii ispoonsara Ameerikaa haasii godhanii. Saudii keessa yoo ba'uun in ulfaata Kaayiroo maal leemna yaa qorataa gahe. Ani biyya si buusaa amma sila. Saudiin nu qabde. Biyya gali bakka achi deemee harsu goona. Nu qabde. Hamza. Ah, Garta. Wayyee. Salphadha nasaasin mee nasaasin dhattanii salphadha billaalee. Difrati akkasiisan hin qabu. Gana. Akkana jedhu akkana jedhu. Mistira garana jedhu. Mata dura akkana bahe. Akkana jedhu. Miidiyaa nu dhiisi miidiyaa dhiisi siyaasa dhiisi. Subhanallah. Difratiin keessa wallahi. Maha qaanfattatu biyya gallaas jedha. Eessa barbaarsa? Maalati biyya yoo galte waa biyya jirtaati maal? Ni dhufa kaa. Sagalee nu waraabana nu dhiisi Yaasmin nu dhiisi. Oromoo mucaan dhugamaan irraa laaffate yoo bismillah maali hagan makka laaffattu inshallah keer
Maal godhu jirta keessaan Laafin naa akkasii osoo hin taane, laafin akkasii osoo hin taane, dhageeffadhu. barreeffama. Waan piraayiveetiidhaan haasa'an tokko garuu hoo amma Kuraabeetiin maal badee fakkaata beektaa jira wanti karaa kun? maaleeti. Hatta hin tamaarre miilana timirtii tamaaraan Yoo mataa jirtanii. eeyyuu anaaf dhageeffadhu kwa anaaf si osoma wal jana jennee illee osoo jaasofne illee waan akkana akkas ta'e minaan dura namni koo wal beekan walii beekanii jedha Oromoo sii galee akkas diibi. Akkam jechuun. Ka jedhu. Yaa'anii ka amma akkanumatti. Ishi bakka dhiisee ishee amsaan. Bakka sitti himuu danda'u. Raamza Abiyyi jibbitaa laa ilaaha illallah. Maal godha Abiyyi jibbaan? Maal godha? Waggaa meeqa ramsaati achi keessa? Nama tokko hin jibbu. Waggaa 3 guutaa. Bakka sigaa. Sigaa bakka waggaa 3 ol hin jiraatin. Wallahi rabbi gahee haa jedhu maa ani koo osoo biyya kana keessa deemuun jira tokkoon jira amma karaan hin jiru malee. Wallahi. Karaan hin jiru. Eenyu qo Suleeman eessa deema? Suleeman eessa deema achi keessa? Suleeman iqaamaa baafatee deebuu dana fakkaate. Iqaamaa baafatee deebi'eedha. Daffaarii wallahi ilaali. Biyyatti moo? Biyya galeera inni amma biyya jira garuu iqaamaa baafatee deebiin akka. Yaanni isa Biyya galu. Atillee ofirraatti cabsi wallahi. An macam as keessa waggaa 5 malee baaraan hin galu. Wallahi. Wallahi baaraan hin galu. Maali karaa wayyamu? Ani hin danda'u baara sanuu duruu akka itti dhufe laal Yasmin guyyaa jimaata galgala itti seennee lammaffoo baane. Nuun badde. Baaraan. Si shahaadaa jedhan kana si'a 100 qabadde. Si'a 100 du'uma dide. Du'uma dide. Hin dide du'uma. Ani kale namni kun bishaan dhugaa. Kun yoo bishaan asii akkatti itti faca'u kan bishaan dhugaa haqqisa. Soogidda sana akka nama gubu yoo jechuun isin maal beektan? Siisi qaayee. Yoo ina ijaafoon deema yoo waa'ee baaraan akkaasan ana isa ijaafoon deema bakka. Anama jireenya jiraadhu kana wallaahi Yaasmin yoo boruu ta'e wata kana. Maqaan biyya boon Yoo dandeettu? jireenya baaraa san yaadadhu. Uummata akka. No, biyya galuun dandeettu qabamtee biyya galuun feetu? Hin jiru? Hin danda'aman boruu aan fakkeenyaaf dhaqeetiin inni markaza yoo harka itti kennadhe naqabanii na hidhanii rakkoon jiru hidhaansi hidhantuun si galchanii yoom si galchanii hin beektu. Fedhu waggaa tokko sitti farada. Fedhu boromtama si galcha hin beektu. Inshallah du'aayi gootee seentu. Rakkoon jiru biyya sana kan. Amma osoo. No salaatee rabbi kee kadhattee yaa rabbi kee harkarra naa taasisi. No amma riyaadiin magaalaa guddoo biyya kanaa yoo dhayite akkoo tikkeetta murattanii galta riyaala 1,500. Bakka biyya isaan keessaa biyyi biraa bakki takka kadeemtu hin Sanii jiru. achitti Warra biyyarraa dhufu waliin biyyi paaspoortii baasanii piizaa dalagaa dhufa. Paaspoortii baasanii piizaa dalaguu hin danda'anii achi suuraa erganii akka ijoollee dubaraa. ilaa wanta tokko danda'ama. Gandarraa mattaa'uu abaafatta. Baafadhu Kinki kamaaltu naa hime deengada. Gandarraa mattaa'uu abaafattee gandi iyyuu maaltu jira? Ganda maaltu jira? Olii gadi borsamaadha. Indee ganda keessa Namni namni sababa siyaasa hin jiru. Dhageeffadhu achirraa mattaa'uu abaafattee namni umraa biyya kana dhufu yookiin piriinti ta'ee ergama na fakkaate. Abbaa addaan baafanne bakka sana. Piriinti ta'ee ergamaa fi nama umraa si fidaan bahe. Akkasanaan jedhe kama. Akkasitti bakka amma jiru kana raawuu jechuudha. Baasaan kafalameetiin hin deema. Baasni naa kafalame. Bakka inni jirullee beeku huduudha. Huduudha jira. Saawudii walakkaa osoo hin taane huduudha daangaa Yamaniitii fi Saawudii irra jira. Daangaa Yamanii fi Saawudii irra jira. Osoo amma asii yoo gaddeeme sa'aatii takka deemu. Sa'aatii takka osoo hin taane daqiiqaa 20 Yamaniin seena. Mee wallahi. Daqiiqaa 20 Yamaniin seena.
Assalamu alaikum. Wallahi. Eega diidam. Waalaikum salaam. Ukko Biroo yamanii banaa saddeet jijjiirraa haaroo barbaade isheen keessaan ture. nu dubbisi booda ishee. Maayet. Si barbaada booddee keessaan na dubbisi. Animo. Eh, Shurraaba gaafa naa tolchisii qixaatii maan hojjechiisin qo'i ji'a 3 moo 4 geette qixaatii kiyya. si hojjechiisa rakkoon qabu. Please wallaahi qonna garnoo si barbaada, okay? Kana asirratti qabu. Baqunna garnoonnaa keessaan na dubbisiiti sitti hima waan si barbaade. Wallahi rakkoon qabu maan. Okay, machiku bakka. Bareedduu sanyii jawwee. Kuttee bakka. No, ati maa gannoo biyya Suudaan isan deemtee achirraa achi hin deebi'irree? Suudaanii. Kaayiroo maan deemin? Black. Wallah Suudi Arabiyaan tamanyaa'in subhanallah. Yasmin. Sagaleen kiyya muka isii Wayyaa. qabada. Kiyyan Suudaanii ture? eessaan deemtare asi? Suudaaniin fagoodha bara sirra. Hin jiraa. Eessa qofa biyyi si dhiyaattuti. Biyyi asirraa deemtu Itoophiyaa qofa deemta malee biyya biraa cabsuu hin dandeettu. Meebii gara dammaam jedhaniin Kuweet galuu hin dandeetta. Gaafa Kuweet sanillee dhayxe sima hidhan. Asirraa koo yoo galchaan jiraate inuma gala barkoo namni. Biyya Sa'uudii kanarraa fakkeenyaaf yeroo mootummaan fe'utti si galchuu hin danda'a. Yaa inshaallah rabbi si haa gargaaru. Ka'ee booda deebi'ee dhufaa ishee. Amma hojiidhaaf bahuudhaaf. Okay rammi. Neetworkii isaa qabuu jammara. Oh my god. Sabboontu tana galchee fi jalaa waaqoe. Niitoorkiin kiyya jeeqaa. Sabboontu. Maamiuti qabattara seente.